nagaan siniif haa ta'u bakka jirtanitti egaa waan baay'ee nama kofalchiisu siniif inni dhufneerra namichi haadha manaasaa jalaa bakka mana boolii irra ta'an isa irra ta'an jechuudha siinkii irra ta'an fudhatee haadha manaasaa lolee isa buqqifatee fudhatee bade oduunarra jira angaliin jedhu wanti mashi dabbaa shi buqqifadhee deeme se'ee moo dabbaa mashi buqqifadhee deeme se'ee dhugaa kana buqqifachuun isaa amma ishee marraa waan tinichi buqqifatee se'e. Dhugaa dubbachuuf jechuudha namoonni tokko namoonni as weelaasedha barsaan tokko dur namni yeroo aaru waan adda addaa godha aariisa sana ittiin cabsachuuf or waan isa keessatti motiveeshinii keessatti argame ittiin qabbaneeffachuuf. Kun amma ishee miine maani kana nama kofiddoo hojjechiifatti bara mani. Gatiinsa guddaadha. Gati baay'ee. Gatiis baay'eedha. Biyya kanatti yoo xinnaate amma biyya kanatti yoo xinnaate gara birrii 40,000. Intinichi kan hammaama baay'isoo yookaan mana fincaanii irra taa'an jechuudha. Irra taa'an siinkii jechuudha. Egaa aariitu qabee niitiin kun namichi kun mana niitii kana wajjin jiraatu gara waggaa 6 wajjin jiraatanii biyya Ameerikaa keessatti jechuudha. Gara faranjoota kana oduu gurguddaatu dhufa jechuudha. Faranjoonni kun sheemii sin beekanii waan sodaa tokko sin qabani yeroo jiraatanis yeroo dhiisanis isaaniif tokkumadha. Sheemiin waan ta'edhamu hin jiru. Egaa namichi garuu ofiidhuma isaayyuu hojiinsaa hojii akkanaa hojjeta. Hojii baambaa sarateenyaadha. No kan bishaanii maal godha waan akkasii ogummaa akkanaa waan qabuu fi kanatti yaade jala buqqifatee. Shinti beetii isarra ta'an hojjeta. Akkuma isheen rakkattuuf. Siinkii hojjeta. Meeshaan isa isheen achuma irra ta'an miti. Ahaa gaafa yaadu obbira kaa'ee hammatee ciisuufidha. Kasilleen jeen kun sirree miti dhugaa. Maal godha ishi maal godha waan mana fincaanii amma buqqee ishee dubartittiinu an kana nan bu'aa moo nan kolfaa itti bar. Namichi garuu dhugaa aareeti. Intiin kun gara waggaa 6 wajjin jiraatanii mana isheetti wajjin jiraatu namichi kun piroofeshiniidha hojii qaba nama hojjetudha narraa deemi jettee lulte. Mana ishii waan ta'eef hin ariite. Hin ariite. Namichi kun immoo jireenya qaba nama ogummaa qabudha nama hojjeta jiraachuu danda'u waan ta'eef ogummaan isaas immoo baambaa sarateenyaadha waa bishaan kana hiikuu hidhuu waan mana boolii kana keessa wanta jiran hunda hin sirreessa ogummaa akkasii qaba jechuudha. Egaa niitiin narraa bahii faana jiraachuun barbaadu kana booda narraa bahii jettee manni kan shi waan ta'eef kana bada bar jira yeroo tokko niitii mana ishiitti itti galuun argite ofii keessan ijaartanii maal gootanii niitii fiddan malee akkatti sagabaa garuun hin ta'u sin ariitti qaxxi goote. Ani kun kana ijoollummaa kootti nagaye jaamboon yeroo sirbu 2005 2006 sigabaan ulfina hin qabu qeesii illee gobee abbaan keenya dhaggeeffatteetta sirbicha sirriitti. Sirban dhaggeeffadhee yaadadhu sirba. Sigabaan jedhe sigabaan ulfina hin qabu qeesii illee gobee abbaan keenya. Maaliif joo jettanii sigabaa yoo jettanii qeesiin intala isaanii fuudhe dhaggeeffadhu intala isaanii fuudhe intala warra jaamboo fuudhe siin galee sirbichi qeesiin intala warra jaamboo fuudhe qeesiin achitti gale qeesiin egaa yaa'u biyya keenya akkuma beektan gara biraatti dhufaniiti naannoo beeti kiristaaniin jirutti galu achumaan intala waan fuudheef qeetti gale qee warra isheetti gaafa galu niitii wajjin wal caqacaqan. Niitii wajjin wal lolu walitti bu'uun jira gomjiin walitti bu'ee jedhame ture gomjiin walitti bu'ee jedhamu gaafa gubu abbaan intalaan nagaa qeessa waan jiru akkamitti intala koo tuqxee dhaqee gobe qeessiis oromoonni maqaa baare dhimma hin qabu. Walitti qabee shi ari. Dhaqee qeessi gobe achumaan kana argeeti jaamboon immoo sigabaan ulfina hin qabu qeessi illee gobe abbaan keenya. Otoo sigabaa hin galle ta'e qeessiin sun kabajameeti jiraata jechuudha. Otoo mana ilmaa ta'e. Otoo manasaa otoo qeessaa ta'e abbaasaa otoo ta'e qeessii sana eenyutu niitisaas reebbatee immoo adabatee immoo coqocoqatee immoo caqacaqaamaa jiraata niitisaa wajjin. Garuu qee warra ishee waan ta'eef abbaan ishee dhaqeetti gobe. Sigabaan. Kana badaa jechuudha amma dhaloonni ammaa garuu dhiirri ammaa garuu jira dhugaa walitti himnee mana ijaaraan jirtanis. Dhiirri ammaa. Mana ijaaraan jirtan. Kun dubartootatu ijaara. Gofara ijaaraa jira. Achi gaafa mana ishii keessatti immoo sanuu ulfina kennitanii fi kabajanii bakka olaantummaa kennitanii. Niitiin hirmaadha. Yoo mana ijaartes malee. Yoo mana ijaartes no akkuma amantiittu
akkuma amantiitti jechuudha amantii musliimas kiristaanis ta'e haati manaa dhiirsaaf kabaja qabaachuu turre jira dhiirsillee isheef kabaja qabaachuu turre jira haati manaa jechuudha garuu yeroo ammaa dhiira caalaa dubartoonni maallaqa walitti qabachuudha mana ijaarrachuudha waa godhachuudha konkolaataa bitachuudha keessumattuu naannoo magaalaatti dhiirri hin hojjeta miti dhiirri hin hojjeta ittumaan jiraata ittumaan taznaanna dubartoonni garuu birrii shan baatanii mana baaniiti nyaatanii dhuganii quufanii tiraanspoortii kaffalatanii birrii 4 fudhatanii deebisanii galu. Sigaleera. Seevingi baay'ee danda'uusa. Seevingi akun maatii nyaattee ugde maatii nyaattee quufte. Bakka kan isa qabu nyaattee ugdi ka. Seevingis bicha miti ka. Nyaachuun mirga ishiiti. Abbaa nyaachiserra nyaattee haa dhugdu. Dubarraa waa jirti jechuudha. Kana akkuma jirtu naa qaba. Nyaatamurra nyaatanii galuu wayyu. Isa wayya. Bakka. Amma dhiirri immoo inni hojjeta bajam oola walitti qabachuu hin danda'u dhiirri hin baasa waciin baasa inni hojjeta biyya kana keessatti wanta hojjetamu waan baay'ee jira wanti dhiirri hojjetu garuu dhiirri akka dubartii seef godhatee waa walitti qabate mana ijaarrachuu konkolaataa jechuu baay'ee namoota xiqqoo ta'antu kana godhe kanaafidha. Akkasuma niitiin kun amma Ameerikaa keessattis isheen mana qabdi inni immoo hojjetee achi galgala gaafa galu awwal lolu bahin deemu mana kootii itti dhaga'ame. Maal abbaa ishee kun immoo hudda qulleettiin kun jette waan jedhu itti dhaga'ame. Itti gaafa dhaga'amu bahina irraa abdeemee jettee. Egaa dhiirri immoo garaan ishee xaxarii qaba miti dhiirri koo keessatti dhiiradha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhiirri keessatti dhiira. Dubartiinis keessatti dubartii. Dubartiinis keessatti dubartii. Namichi bakka inni aaree waan godhabee niitii kana yoo reebes maal jedhes mana isheetti reebus hin danda'u itti dheekkamus hin danda'u homaa gochuu hin danda'u shinti beetittiin egaa akkuma gaxame harka isaatiin mitire dhaquma ishee masuu ta'e buqqifatee waan achi keessa jiru waan nama mana boonii sana keessa jiru qadaada ishee PPC malee waan hin binne fudhatee hin sokke gaafa kaatu namichis hin jiru shinti beetinis hin jiru niitiin maa jennaan bakka fudhatee badeera namichi. Dhumarratti maal jetti? Bakkatti nagus, bakkatti fincaa'us, bakkatti waa godhadhus dhabe nan kolfamuu nan bu'aa. Kana bakka. Baay'ee nama aznaanna dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani koo waan ittiin ishee adabu akkamitti waanuma kana qofa filatee jedhe. Nama sirriidha yaadama. Dubartii wajjin gaafa wal lolanii. Guddaa koo qaba amma inni kanaa ol kan baasu malee waan fudhatee deemu jira. Yaa'u wanta dafee ishee barbaachisu. Dafee inni boolii amma eenyullee dafee barbaada. Daddafee barbaada. Waan biraa koo guuttachuu dandeessi. Kana garuu bu'aan baasaa irratti biraa barbaaddee fidde. Gabaa dhaqxee bittee naannooftee. Iddootti fincooftu iddootti naangootu qabu. Taa'ee immoo gaaf tokkotti irra taa'uu hin dandeessu. Erga qooree guyyaa 3 booda malee. Guyyaa 3 bishaan manaa jala baaftee malee sirriitti ammasitti ollaa dhaqxee waa jechuudha. Ollaa ma dhaqxee kakkadhachaa ma jiraatte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanarratti waan yaadan qaba. Dhiironni aaranii dubartii dabaddabuu, caqacaquu, garan taanetti akka of ajjeestu akka of ajjeesu gochuurra yeroo walitti bu'insi jiraatu laxxadhe yoo deeme yaada gaabbiti isheen. Biyyoota gurguddaan ta'an keessatti koo namni baay'ee seera sodaata kanan beektu ati. Namni Ifin jira. Akkana gochuun hin tuquu bichaatu hin taane. Reeban iyyuu malee. Yoo reebuu baatellee waan hin taanetti wal fudhatu. Adanzaa ciisii waan jedhamu jira. Biyya kana keessa namoota achitti biyya alaatti haadha manaa abbaan manaa wal lolee adanzaa ciisii fudhatee namni du'een nan beeka. Nama of ajjeesallee nan beekan. Haa ta'u malee garuu jira akka asitti yakki hin dhokatu achitti. Bira gaama goolatti. Yakki hin dhokata miti mastu. Namni kun nama ajjeesaa isattuu keessa seera jalaan dhokatu. Yeroo baay'ee garuu baay'ee rakkisaadha. Hin tura malee biraan magaama. Achimmoo teekinooloojii waan ta'eef namni waan fedhe hojjete immediate action hin qabamu. Mana keetti. Biyya kanatti illee waan jala mureessan itti muraan waan fedhe hojjete wanta waaqti arge lafti argaan dhabu hin qabamu. Hin tura. Ji'a 2 ji'a 3 hin tura. Asiidii maal godhanii badanii iddoo hin qabamu. Dhumanii seeratti hin dhiyaatu. Sanaa booddee immoo iddoo seerri qabee iddoo waajjira poolisii dhaqanii iddoo ta'anii booddee immoo hin tsatsatu. Itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf balleessaa akkasii balleessuurra waan akkasii waan qabu. Waan meeshaa mana keessa balleessu wayi. Waan meeshaa mana keessa balleessuun waan barbaachisu. Yeroo kootatti dhiisee deeme shunkurtii guyyaa 2 guyyaa 3 baatee shunkurtii otoo baatee namaaf otoo baatee guyyaa 3 itti fudhata. Achuma asumaanis waan xallirra sinii godha.
moo jeetti dabali maaltu jira waan jirutti dabali asuma biyya keenya keessatti jechuudha namichi ijoolleen jechuudha ijoolleen carraadha carraan sinitti hima biyya kana keessatti carraadha warra markaatoti ba'aa baatan beekta beeka san ijoolleen 3-4 ta'anii markaatoo dhaabbatanii ba'aa baatu ba'aan sana argachuuf wal darbatanii argatu akkasuma mucaan tokko niitiin tokko ba'aa fidee dhufnaan warra kaan akkuma fedhe godhee humna caalee irraa fuudhee niitii irraa fuudhee baatee fi gala gara mana isheetti jechuudha gara mana isheetti yeroo galu jaartiin niitiin kun gayeettiidha nama umurii 30 keessatti inni immoo nama umurii 10 namni keessatti mana yeroo galu niitiin bakka na baattee dhufteetta midhaan sii kennaa jettee ishinaa kennee xiqqii qabatee midhaan isaa nyaata mucaan yaa warrakkata waan ta'eef xiqqii qabatee biddeen isaa nyaata bakka birrii kee hodhonnaan jettiin mucaan birrii gaafa wanti naa jedhu maali na ilaaltoo jennaan otuman as bira ture iyyuu naa wayyaa jedhan mucaan niitiin abbaa manaan qabdu qabeenya immoo qabdi kun waan action wantuma godhame direction sinitti odeessa achumaan mucaan turikaa marrakkoo maal qaba mannoo ati amanamaa ta'e malee mannoo qullaadhaa jedhan jettiin mucaan in ture egaa beektu shaaworii galii dhiqadhu maal jijjiiradhu maal jettee hin jijjiirate achii booddee hin qammasiise jechuudha waanuma sirriin sinitti hima waanuma sirriin sinitti hima hin qammasiise bakka hin qaxxalanii hin qaxaxxalanii jechuudha kaleessan information akkasii fudhadhe lama dahaniiran garuu umuriin lama dahanii umuriin kudha keessa hin jenne mucaa inni kudha keessa isheen immoo mana 40 amma inni guddateera kun ko waggaa 5 dura waan ta'een sirriitti waggaa 5 dura ta'e waan ta'een sirriitti inni amma mana 20 mana 30 namni galuu fi isheen immoo yaw 50 namni galte takka carraan akkasii qimamis namaa kennite carraa kana eeggadha garatti carraan sin geessitu hin beekamu turaan agaa mucichimmaa markaatoo sanarra kan wayyaaf markaatoorra ishee makana wayyaa bakka wayyeeko wayyaa abbaa qabeenyaa ta'e fataa'edhe umurii guddaa taatullee maaltu isa rakkiseere kana booddee niitiin kan siraa hojjechuurra kana wayyu niitiidhuma kana booddee garuu asirratti umuriin hin daangeffamu umuriin rakkoo hin qabu jedhanii biyyoota gurguddaa keessatti amma jaartiifaa dargaggeessa yeroo fuudhu jira waan akkasii jira jechuudha biyya keenya keessatti garuu pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron jedhama umurii waggaa 34 ta'eeti haati manaasaa umurii waggaa 56 kan fuudhe biyya keenyatti maaliif sheemii ta'e reeshigaa dubbii altiiwooti jira sheemii miti biyya kana keessatti iddoo biraallee namoonni dhiirri akka horatee akka qabeenya godhatee fuudhu barbaadu dhiiradha isatu caaluu qaba qabeenyaanis beekumsaanis barumsaanis caaluu qaba jedhameeti yaadama kun aadaarraa achuma asa abbootii akaakayyoo keenyarraa ka'ee kan darbaa dhufedha biyya kanatti immoo dubartiin immoo barattee maal jettee amma fakkeenyaaf naannoo magaalaa kana dhiifama manaa godhatanii dubartoonni baay'een abbaa manaa hin qaban maaliif akka ta'e beektanii dhiirri dubartiin sun yeroo isheen barattu yeroo isheen maal jettu namni ishee barbaada iddoo isheen qabeenya godhatte iddoo maal jette iddoo mana ijaarratte immoo dhiirrillee itti dubbachuun sodaata dubartoota immoo hin barbaachisa iddoo taragagga'anii tokko seriously amma mana ijaarrattu amma koolata ta'an qaba amma stable taatutti heerumuus hin barbaadu of danda'u gaafa of dandeesse immoo dhiirichi immoo hin dhiba gaafa dhibu immoo warra akkasiitu irra dhaqanii bu'u warra ijoolleen immoo gaafas maal godhani warri ijoolleen immoo inni dura ishee barbaadu hammasitti gara biraa fuudhaan isa dhadhamaa ta'e maal jedhee qabeenya godhatee stable ta'ee jiraachuu jalqaba isheen kun amma dubartii waan taateef dhiirri otoo dulloomayyuu rakkoo dubartoonni immoo yeroo umuriin isaanii dabalaa deemu dhiironni sadarkaa isaaniitti jiran immoo gadi buusaa jiran dhiirri otoo manaa ni haadha manaa qabu fudhatama dhabaa deemu dubartoonni yeroo umurii dabalaa deemu dhiirri otoo manaa haadha manaa qabutti gadi bahee dubartii xiqqoo barbaade motiveeshinii isaan qaban jechuudha waan qabaniif dubartoonni xiqqoo kanaaf dubartoonni akkas stable ta'an mana godhatan konkolaataa godhatan immoo dhumarratti dhiironni warri kaffiyaan waan dhibanii fi isaaniif of mi'eessa waan deemaniif gadi bu'anii ijoollee akkasii wajjin
garuu ijoollee akkasii wajjin yeroo intina jedhani sirriitti hin sukkuma beekte ijoollee amma dullacha nama umuriin isaa kaf jedhatti yeroo murra waxaatiin kun isa dur ishee tafee sirriitti iddootti galcha jechuudha. Waan baay'ee akka doleessa gadi. Maal sukkuma jir sukkuma mibbo. Ijoollee barbarreedha sukkuma. Dhiirri jechuudha. Dhiirri waxaatiin dullacharra sirriitti dhamaatii isaanii hammoonaa lafanii waan dura darbe deebisaa fi jechuudha. Nagaan turan gaa kana jala.